galatu maandum tikesana warna jajjabeessatan warratti galata gootaa fi mee sana duratti namoota kanaan dura sodaataa turtee gara islaamaatti dhufuudhaaf amma immoo amantaa kana keessa jiranii fi maal dhaamtaa ammallee namni akka kee sodaatu baay'eetu jira waaqa osoo hin taane yookiin dhugaa sana sodaatu osoo hin taane hiriyaa isaanii yookiin maatii isaanii yookaan immoo barsiisota asirraati jara barsiisaadha jedhamanii wanna jedhan kana kafoon sodaadhaaf kan gara islaamummaatti dhufnetu jira warra akkasiitiin maal jedhamee jalqaba warra sodaataa turte san booddee immoo warra nama sodaataniif. Ani warra sodaachaa ture egaa amantaa islaamaatti seenee booddee waan tokko natti hin fakkaatan. Osoo naa barreessan illee barreeffama isaaniitti kolfeen isa malee guyyaa tokko jechi isaanii yookaan immoo barreeffamni isaanii shakkii keessa kootan malee deebisee uumee hin beeku. Sababiin isaayyuu murteeffadhee dhugaa arganitti seenee waanta ta'eefi warrootan kaleessa akka waaqaatti qixxeessee ilaalaa ture har'a anumaa gadi natti fakkaatu. Isa kanadha nama tokkollee sodaachaa hin jiru har'a. Inni kan biraan immoo warri dhugaa argan eeyyan dhugaadha hin jiru baay'ee isaaniitu jiru. As keessatti garuu namni dhugaa hubate tokko agama akka cinna qabu agama akka rakkatu wanta tokko nadhiisa yoo jedhellee keessa isaatii jibba kana jibba islaamaa of keessan kaa'a yoo jedhellee yaa'u guyyaa lama sadiif kaa'uu danda'a itti fayyadamuus danda'a. Garuu guutummaa guutuutti jibbuu hin danda'anii akka isaan cinqamanii dhibbaa dhibbatti nan beekan waan an ofii koo ta'edha waanta ta'eefi karaa biraa immoo ijoolleen har'aa asirraati dhugaa dubbichuuf namni tiiktookii fayyadamu islaamni dhugaa amantaan islaamaa dhugaa akka ta'e hubataniiru dhibbaa dhibbatti warri amantaa islaamaa arrabsanii dhugaa arganiitu waan godhan dhabaniitu jibbasaa akkatti of keessa kaa'an dhabanii dhugaa argan sana fakkeenyaaf faalleessuuf jibbaan of keessaatii baasuuf soba taasisuu fi maal godhu amantaa islaamaa arrabsu nabiyyoota tokko tokko arrabsu kanaan jibba isaa of keessa galchuufi jechuudha. Dhugaa galeefi sana faalleessuuf jechuudha. Na arraaf arrabsuu danda'u garuu yaa'u numatti gaafatamu eeyyee dhugaan jalaan miliqu nagaaleen argatanii waa'ee amantaa islaamaatii waa'ee dhugaa sanaatii nagaan kennuufi halkanillee rafanii riba hin qabanii yookaan abjuun waan ta'een itti mul'ata malee nagaan kennuufi kanaaf iyyuu an asumaan wanta sinii dhaamu gaafa duutan tokko fakkeenyaaf namni kamiyyuu nama du'a dhaabannee nafnu lafa kanarratti namni sinarra sodaatan sun haati keessan yookaan abbaan keessan hiriyoonni keessan firri keessan dhufee siniif hin gaafatamu anatu akkas godhee ana sodaateetudha jedhee bakka bu'aa siniif ta'u isinumadha kan irraa gaafatamu jechuudha. Kanaaf iyyuu dhugaa argitanii jirtan kana dhugoomsaa rabbi tokkichatti amanaa haqaan gabbaramaan kan sagadamuu fi malu rabbi tokkicha malee injiruun siniin jedha galatooma. Mashallah tole otoon xumureen itti dura gaafii tokko qofa si gaafadha. Gaafiin kun muhiimii waan ta'eef innis wanti si gaafadhu mee erga amantaa islaamaatti dhufteeti maatii kiristaanaa qabda. Haadha abbaa qabaachuu obboloota qabaachuun hin mala adaadaan waan akkasii qabaachuun mala. Mee amma barumsa baratte keessatti yookiin namni anattis siltee hin dubbattaa adiittis hin dubbattaa barsiisotattis barattootattis hin jirtaa namni mee maatiin kee kiristaana maatii kee jibbuu qabda haadha kee jibbuu qabda amantaan akkas jedha islaamummaanii maatii kiristaanaa ofitti hin buutiini haadha kiristaanaa ofitti hin buutiini wanti jedhu takkaa barumsa barattu keessatti takkaa namni itti silte keessatti erga islaamaa dhufte jararraa fagaachuu qabda kan jedhee si barsiisee jira dhugaadha. Otoon kijibii. Dhugaa dubbachuuf kun gaaffii bareedaadha wanta keessa koo jirudha. Sababiin isaayyuu ani egaa
barsiistota ustaazotaa yookaan immoo barumsa islaamaa wal bukkee maqabanii haa ta'u malee akka wal falmiittis haa ta'u malee fakkeenyaaf maatiif tola ooltummaa yookaan waan gaarii godhu kanan baradhee islaamotarraadha yookaan nama islaamaarraadha. Ammas taanaanii maatii keetti tola oolu maatii kee yoo isaan sirraa fagaatan iyyuu ati irraa hin fagaati. Inumaayyuu isa duraa caalaa itti dhiyaadhu gargaarii waan gaarii ta'e tokko isaaniif godhi gammachiisi kan jedhudha gorsi isaanii jechuudha malee guyyaa tokkoyyuu kan maatii miti hiriyoota keerraa fagaadhu namni naan jedhee hin jiru. Garuu immoo hiriyaa badaan nama jira islaamuma keessayyuu hin jira. Fakkeenyaaf nama amantaarratti dadhabaa kan ta'e salaata isaa seeraan eege nama salaatu miti yoo ta'e islaamuma ta'eeyyuu jechuudha. Isa akkasirraati dirqama hin fagaatama kiristaana qofa miti. Kiristaana ta'ee immoo nama amantaa koo arrabsu nama naaf hin kabanye nama na biratti qeequ nama anallee arrabsu taanaani isarraas nan fagaadha jechuudha malee nama amantaa kun naa kabajee anillee kan isaa kabajee fi na faana jiraatu faana jiraadhuyyuu hin jedhamaani. Inumaayyuu amala gaariitti tolii waan gaarii godhiifi inni waan gaarii ta'e tokko sirraati haa barachuu qaba namni kiristaanaa sunii jedha amantaan islaamaa jechuudha. Maashaallah dhugaa dubbachuudhaa fi kan hin eege walitti naa deebiste wallaahi ani qalallu waggoota akka deebisu ture waan hin jedhe walitti na gammachiise deebini isheen deebiste anarra deebibsitte wixxani dandee waan ibsu natti fakkaatu ibsa bal'aallee kennite jechi isheen dubbatte miizaana kaasa ajaa'iba rabbi wallaahi jechi miizaana kaasu kan isheen dubbatte galatoomi bishaataa namni yaada wanna jedhe akkasidha. Xumuruun duratti garuu ani gama kiyyaan gaaffii kiyya xumureetiin jira. Ergaa dabarfattuu jiraatte nama waa jettu nuu jiraatte isa dhumaa ergaa kee dabarfadhuti anis jiraan nagaatti jedheetiin kanarra adda baana jechuudha. Waan dabarsattu hin jiraan nagaa akka walii galatti yookiin ergaa dabarfattu. Ayyee carraanaaf kennuu keessanii fi galatooma waanan dubbachuu barbaadu asirratti namoota gurguddaa ta'an nama sadiitu karaa keessaa dhufee ati tajaajiltuu turtee yeroo beenxee keessa turte jedhanii na gaafatanii. Nama amantaa kamii si gaafate? Amantaa kiristaanaa namoota bebbeekamoodha maqaa isaanii dha'uun barbaadu. Nama sadii isaan kan na gaafate anis lakkii jedheen nan deebisaafi. Asuma irratti walumaa galatti walitti qabee deebisuun barbaada gaaffii kana baay'ee waan namni deebidha. Akkas naan jedhan ati kaleessa osoo hin tajaajilta ta'ee har'a akka salphaatti mana waaqayyoo keessaa baateen deemtu turte. Silumaayyuu luka tokkoon mana waaqayyoo keessa jirta luka tokkoon maala jirta turte. Namni tajaajilu akkasitti fiigee hin ba'u ture naan jedhanii. Yaa'u namoota kan tajaajilu miti faarfannaa baasan namoota raajan baay'een isaanii har'a rabbitti yeroo isaan amananii argaa jirra. Asumaanii ani barumsa hundi isaa baradheera. Jalqaba cuuphaadha kanan baradhee itti aansee duuka buutummaa yookaan immoo kan tajaajilaa baradhe jechuudha. Isa baradhee osuman isa barachaa jiru wanta ta'eetu ta'e namootuma charchi keessaa tajaajilan ijoollee waldaa keessaa faarfannaan isaa ta'uu bifa gaggeessummaatiin isaa ta'uu karaa kamiinidha kan karaa baay'eetiin tajaajilama. Isaan keessaati nama lama namoota jaarsolii waldaa sanaas ta'ee qiisotas ta'ee namoota isaan bakka guddaa qabaniifitu bakka isaan iyyaannetti kan isaan argamanii galgalaa fakkeenyaaf sanbata hin faarfatu taraan faarfannaa kan isaanidha yoo ta'e qidaamee dirqama dhaqanii achi buluu qabu jechuudha charchii sanaa. Yeroo kana charchii deemna jedhanii ba'anii maatii biraati yeroo isaanii bakka biraa dhaqanii bulan fa'aa argee kanarratti baqa nan baradha garuu barumsa isaa akkan hin tajaajille jala mureen
murteessee jechuudha. Barumsa isaa bara dheeraa guutummaatti garuu akkan hin tajaajille yookaan immoo akkan hin faarfanne nama murteessee sababan kana murteesseef immoo sababoota lamadha. Namoota tajaajilan achi keessaati nama lama bakka hin taanetti wanta isaan argamaniif borii isaanii yoon akkas ta'e namni fakkeenyaaf waa'ee koo kan beeku anumadha. Garuu namni warri tajaajilan hundi isaanii iyyuu akkasidha jedhu akkuma warra sanaati jedhu oduu namoota mandara tokko waanan dhaga'uuf waa'ee isaanis waan gaarii waan hin odeessineefi kanaaf akkan hin tajaajille jala muree nama murteesse. Kanaaf iyyuu an tajaajila sababa dhiisee fi sababoota kanaafidha malee barumsa isaa bara dheeraa isinin jira galatoomaa. Galatoomii kanaafuu tajaajiluun faayidaan qabu itti hojjechuudha malee iyyuu hubachuudha itti hojjechuudha hubadheera mooti saniifuu keessaa ba'e sumaa miti jette galatoomaa hundi keessanuu masiin gaaffii ajaa'ibaa gaafatamtes wallaahi gaaffiitti qophoofnee dhufne kun waraqata harkaan qabnu isheenis waraqata irraa dubbistuu hin qabdu gaaffii gaafatamtes ajaa'iba kan isheen deebistes ajaa'iba aliin duraan dursatti hedduu tokko onni irraas galateeffanne mana kee bantee sa'a kee nu kennitee waan asitti nuuf argamteef itti aansuudhaan kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota tiiktookii alii jalatti argamtan hundi keessanuu maqaa rabbiitiin nuuf galatooma akkasumallee uummanni as dhufanii nu waliin kaameeraa duuba jiran illee namoonni jirani jaras galateeffachuudha barbaada inshaallahu ta'ala torbee dhuftummoo meebii nama wayii immoo qabannee achas buqqisanitti jenna hunduma keessanuu rabbiin karaa dhugaa isinitti agarsiisu rabbiin isinaa jaalatu isiniin jedha ani gama kiyyaan xumuree jira alaa kulli haal egaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu amma maal jettan carraa dubbachuu barbaaddanii ali dubbadhaa ishee carraa kennaafi naan jechaa rummanni kana liiti kanaa dheetan sila sichi koo keessaa bees dubbachuu danda'u abuudidha namni dubbachuu carraa rakkoon qabu ustaaz haa dubbatani namoota simbira jiru dubbachuu fedhu namni ka jedhee ta'e deeqaa tokko qofa kenniifi abuudii bideen dhufe hin jenne kun abuudii argitanii abuudii jira yoo wayii jennee jiru ayyee namni yaada qabdan daqiiqaa tokko yaada keessan kennachuu dandeessanii abbuma waasfaata jiranii caaltuun illee masii siifan illee sumayyaan illee rafte moo keessa raftanii yoona namni yaada qabdan sagadiisani yaada lubatti kennatu silaa yuudhiisi baga yuudhiis tanaa jeeta namni yaada qabdan hin jirtan hundi keessan ustaadni daddabee raamane masiin daddabde hundi keessa yaada qabdani moo wal saalfattan akkas ijoo maalumaafuu eebbisaa achuma jalatti nutti seentanii sa'aatii nutti fitiina hin galla namni koo kan tani naannoo sa'aatii tokko gaaffii fi deebii godhanii nu biraan sa'aatiin deebiira anillee ustaazif darbeera sa'aatiin darbeetti kiyyaa inni yaani nama waraqaa irraa dubbisuutti deebii hedduu irraa argisiisa. Ali sagalee isaanii dhagaan jirtu ati. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum وبركاته. علي إني تركي ساعتي قادرة أسمع أجاوب تندرون تفكر. سجلين تطري درس. Ifa mana gaafadhu nama bashannana duratti dafi. Ustaz Farhan, qola Farhanin dubbisaa Ustaz Farhan, akkam jirtu nagaa keessanii? nagaan koo fayyaadhaati nagaan kee naguma Nagaan koo nagaadha galata Waaqayyoo akkamime? waaqayyos fayyuma Anoo dhugaa Farhaanii kottu naan jettee jennaani biraankii nagootis ta'e erga haasofnee fixnee iddee namni si bukkee jiraa jedheeni
Naan dhuguma siin jechaan jira naan jettee turte anoo dhugaan qostiisee akka mana dhuftanii beeku ture. Silaan dhufa ture himni. Waatu bareedaadhaan nuun feesi fudhadhu jiru. Ajaa'iba. Akkoo anu firaankiin see malee silaasin hin waamu ture. Haalli jajjabina siniifaa kennu qaba. Miillana manatti sadii taanee laayyuu ni gallashi. Ayyee. Maali isin mana keenya dhufe Naati du'ati dhattee jettee moo yaade isee Waan namatti fudhachuuf jedhe. Nyaataan Macaafni seenaa jettee isheen irraa mul'isaa dhufte. oo nyaataan waan isinitti godhee beekan takka nara lakkii jedhee. ani nagaadhaaf waan akkasii keessan jirutu. Maalti baay'ee wangeelli sun na bukkees tureera ammaa jechuudha. Ana Bitaa lama keettachi. laa. Ni eddileen nyaasiisin. Maal nyaatu?